Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtan? Onlaayinii feesbuukii kanarratti kan argamtan hundumti keessanuu nagaadhaa? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Onlaayinii feesbuukii kanarra argam bahuu dhiisee baay'ee tureera. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karaa kanaa har'ammoo Waaqayyo na gargaaree jennaan dhufeen jira. Waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti macaafni qulqulluun maal jedha? Yesuus Kiristoos eenyu jedhee of yaama? Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eenyu jedhanii yaamu? Nuti hoo eenyu jennee waamna? Eenyu jennee waamna? Yesuus Kiristoosin eenyu jennee waamna? Eenyu jennaan? Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin eenyu jedhanii waamanii? Aniif isinoo Yesuus Kiristoosin eenyu jennee waamna? Egaa namni kamuyyuu waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti hubannaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Akkuma abbootii amantaa adda addaa, akkuma namoota ammoo amantii hin qabnes hundumti keenya iyyuu waa'ee Yesuus Kiristoos irratti eenyummaan keenya nuti qabnu yookaan immoo ilaalchi nuti qabnu isa garaagaraadha. Tokko miti jechuudha. Waliin fakkaatu. Inni kun Yesuus nama kan jedhu jira. Inni kun immoo Yesuus nama miti Waaqa kan jedhu jira. Inni biraa immoo Yesuus Waaqalleedha namalleedha kan jedhus jira. Inni kun immoo Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyooti kan jedhus jira. Macaafni qulqulluun immoo eenyu jedhaan? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos caafattoonni hundi isaanii, macaafonni hundi isaanii waa'ee koo hin dubbatu erga jedhee, macaafonni waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos eenyu jedhanii? Namoonni irra galtan sheer godhaa namoota dhaqqabsiisaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haa baratan. Waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti immoo gaafiiwwan jiru. Gaafii keessan dhufee yoo gaafattan kallattiidhaan ammoo isinii deebisuu nan danda'a jechuudha. Haleluuyaa. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti wangeela Maatiyoosiin fi Maariqoos, Luqaasiin irraa namoonni yeroo baay'ee kaasanii waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dubbatanii ariifatee hundi isaayyuu gara wangeela Yohaannis dhaqaa jechuudha. Wangeela Yohaannis dhaqaa. Yohaannis waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa irratti xiyyeeffatee kan inni barreesse jechuudha. Wangeela Yohaannis keessa gaafa seennu eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffatee keessattuuyyuu osoo durbee Maariyaam irraa dhalatin dura Yesuus eenyu akka inni ture wangeelli Yohaannis nutti hima jechuudha. Wangeelli Yohaannis kan nutti himu eenyummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos osoo durbee Maariyaam irraa dhalatin dura maal akka inni ta'e nutti hima jechuudha. Wangeelonni sadan immoo kan isaan nutti himanii waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu irraa kaasaniiti kan isaan nutti himan jechuudha. Durbarraa dhalachuu irraa kaasaniiti kan isaan nutti himan. Durbee Maariyaam irraa dhalachuu irraa kaasaniiti kan isaan nutti himan jechuudha. Wangeela Yohaannis maaltu adda godhee? Wangeelli Yohaannis Yesuus Kiristoosin dhalachuu isaarraa osoo hin taane jiraachuu isaarraa
durbarraa osoo hin dhalatin dura, durbee Maariyaam irraa osoo hin dhalatin dura jiraachuu isaarraa kaasitti kan inni dubbatu. Wangeelli Maatiyos, Maariqoosii fi Luqaas Neetwoorkiin hin kukkutaa. Wangeelonni sadan immoo iyyuu yommuu gabaasan adda. Wangeela Yohaannisitti adda. Maatiyosiin yommuu laallu hidda dhaloota isaa lakkaa'ee qomoonni keessa dhalate osoo hin hafin, maatiin keessaa dhalate osoo hin hafin, hidda dhaloota isaa lakkaa'ee nutti hima. Eenyu? Maatiyos nutti hima jechuudha. Sanyii Daawit keessaa akka inni dhalate nutti hima jechuudha. Waa'ee Iyyasuus Kiristoos immoo iyyuu eenyummaa isaa immoo yommuu ibsu inni mootiidha. Mootii moototaatiin hunde. Inni mootiidha. Mootii moototaati jedheeti kan nutti himu. Maatiyos maaliif mootii jedhee gabaasa? Bara kana keessa, bara gooftaan Iyyasuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufe kana keessa jechi mootii jedhu sabni yeroo sanatti mootiidhaan waan buluuf jechi mootii jedhu iddoo guddaa waan qabuuf innis mootiidhaaf hojjetaa waan tureef eenyu? Maatiyos mootiidhaaf hojjetaa waan tureef mootii sana gadhiisee Yesuus duukaa gaafa bu'u mootiin mootii irra caalu argameera. Mootii moototaa kan ta'e dhufeera jedhee Yesuus duukaa bu'u. Mootii qaba ture. Namni kun mootii hojjechaafii ture. Mootii hojjechaafii ture. Mootii waan qabuuf mootii hojjechaafii ture kana dhiiseeti gaafa Yesuus isa yaamu mootii kana dhiisee mootii moototaa kana duukaa bu'e. Kan caalu argate. Kanaaf mootii moototaati jedhee gabaase waa'ee isaa irratti jechuudha. Eenyu? Maatiyos. Maariqoos immoo iyyuu waa'ee gooftaa Iyyasuus Kiristoos yommuu gabaasu jechuudha. Iyyasuus Kiristoos eenyu akka inni ta'e gaafa nutti himuu barbaadu, gaafa nu ibsuu barbaadu, hojjetaa amanamaa akka inni ta'e nuu ibsi. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Hojjetaa amanamaa akka namni kun ofiisaadhaa hojiirra akka ture, hojii isaattis amanamaa akka ta'e, kan isa caalaa immoo hojiitti amanamaa ta'e akka argame agarsiisuudhaaf Yesuus Kiristoos hojjetaa amanamaa ta'uusaa nu beeksiseera jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Haleluuyaa. Luqaas immoo iyyuu waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin gaafa nu gabaasu, gaafa nutti agarsiisu, Yesuus kun eenyudha jedhee gaafa gabaasu, Luqaas kunis, Maatiyosis, Maariqoosis warra isa wajjin turan keessa. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Iyyasuus kun eenyu akka inni ta'e gaafa nu ibsuu barbaadu yookaan immoo yoo nutti himuu barbaadu ilma namaa ni jedhu. Yesuusidhaaf galanni guddaadha.
Ameen ameen. Ilma namaa. Yesus Kiristoos kun ilma namaa akka inni ta'e. Akkuma keenya nama akka inni ta'e. Gaafa nama jennu namummaan gooftaan keenya Yesus Kiristoos yookaan qaamni gooftaan keenya Yesus Kiristoos uffate isa uffate kanatti garaagarummaa kan hin qabne. Cubbuutu irraa dhabame malee akkuma keenya nama. Yesuusidhaaf galanni guddaa. Macaafni cubbuutu irraa dhabame malee inni akkuma keenya nama. Yesus Kiristoos. Yesuusidhaaf galanni guddaa. Namni bee Yesus Kiristoosiin kana kan itti amanuu diduu fi nama Yesuusidhaaf galanni guddaa. Nama hin nyaata hin dhugaa garafameera jenneet lallabna. Reebameera, du'eera, fannifameera jennee lallabna waa'ee isaa gaafa dubbannu. Isa garafame, isa fannifame, isa itti tufame, inni kun akkamitti waaqa ta'uu danda'eedha? Ilma namaadhaaf kan ifa ta'u. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Yesus ilma Waaqayyooti. Gaafa jedhu macaafni qulqulluuni ilma Waaqayyoo kan inni ta'e dubree Maariyaam irraa dhalateeti. Kana daddabarsanii akka bartan nama barbaada. Aboon ilmummaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan bara baraati malee durbee Maariyaam irraa dhalatee miti. Kanaaf akka ragaatti kanan siniif kaa'u macaafni qulqulluu keessaa Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Ergamaan gara dubra Maariyaamitti gaafa dhufu maal jedhe? Nagaan keessan haa baay'atu maqaa Yesuus. Ergamaan gara dubra Maariyaamitti gaafa dhufu maal jedhe? Kutaan ammasitti dubbachuudhaaf yaal barbaade osoo hin ta'in iddoodhuma ergamaan durbee Maariyaamitti dubbatetti mi'aa deebi'u Luqaas irratti dhaqee isinitti ta'e. Ergamaan kun maal jedheen Maariyaamiin? Maal jedheen? Gabriel gara Maariyaam yommuu dhufe maal jedhe Maariyaamiin? Lakkoofsa 28 irraa dubbisu boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irraa. Ergamichi isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jira oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe. Maariyaamis nagaa kana yommuu dhageessee yaadan dhiphatte. Kunoo maal jechuudha jettees of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteerta hin sodaatin. Kunoo in ulfoofta ilma sindeessa maqaa isaas immoo Yesuus jettee ni moggaafta. Inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhamee ni waamama. Yesuusidhaaf galanni guddaa ta'u. Inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhamee ni waamama. Maqaa kana akka kutaa kanarraa dubbisaa jirtanitti har'a ergamaan waan moggaasaa jiru isinitti fakkaata. Ilma Abbaa kan jedhamu kana. Ilma Waaqayyoo kan jedhamu kana. Akka amma kutaa kanarraa dubbisaa jirtanitti gaafa ilaaltan kutaa kanarraa akka hubachaa jirtanitti jechuudha. Gaafa ilaaltanii dafee gara sammuu keessanii kan dhufu maalidha? Akka waan ergamaan Gabri'eel maqaa kana moggaasaa jirutti isinitti fakkaachuu danda'a. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilma Abbaas inni jedhama. Jedhamee ni waamama. Waaqayyo gootichi teessoo abaabilii isaa isa kan Daawitiin kennaafi mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo mootummaan isaas dhuma hin qabu ittiin jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jedhee erga kanatti mee booda Maariyaam deebistee gaafii gaafattee ergamichi ammas irra deebi'ee 35 irratti ergamichi immoo hafuurri qulqulluun si golboobaa humni Abbaas si golboobaa kanaafis mucichi si irra dhalatu kuni qulqulluu fi ilma Waaqayyoo jedhamee ni waamama jedhee ammas yommuu itti himu gaddafee
gara yaada ilma namaatti kan dhufu waan maqaa kana ilma Waaqayyoo jecha isa jedhu kana har'a waan moggaafame fakkaata. Garuu kutaa macaafa qulqulluu isa kan biraa gaafa dubbistan isa kana ni diigaa jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kana jechuun macaafatu wal waakkata jechuus miti. Yaadichi isaa ergaan isaa kutaa kanarratti yommuu dubbistu dhaloonni yommuu dubbisan hin fakkaata malee akkas miti. Iyesuus Kiristoos durbee Maariyaam irraa erga dhalatee maqaa kana fudhate. Durbee Maariyaam irraa erga dhalatee aaboo mucummaa kana fudhate. Aaboon mucummaa isaa kan bara baraati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Uumamuu biyya lafaa duradha macaafni qulqulluun karaa ilma isaa yaadee qopheessee. Efesoon irra naa dhaqaa. Efesoon nageenyi keessan haa baay'atu sheer godhaa namootaaf. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Efesoon irra dhaqaa achi immoo as deebina. Efesoon irra naa dhaqaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Efesoon irra naaf dhaqaa. Efesoon irra naaf dhaqaa Galaatiyaatti aanee isa jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Ergaa guddaa tokko qabattan jedhee tayyaadha. Tokko afur. Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti muudaa hin qabne akka taanuuf jaalala karaa Kiristoos nu fo'ate. Yoo fo'amuun kan keenya uumamuu biyya lafaa dura. Uumamuu biyya lafaa dura gaafa jennu immoo biyyi lafaa kun osoo hin uumamin dura gaafa jennu ilmi namaa hin uumame. Ilma namaa dura biyya lafaa kana kan uumame. Biyyi lafaa kun uumamee erga xumurame booda ilmi namaa dhufee irratti uumame. Akka lakkoofsa Waaqayyootti guyyaa ja'affaatti uumamuu keenya macaafni qulqulluun nutti hima. Lakkoofsi Waaqayyoo guyyaa ja'a inni jedhu kuni maal akka inni ta'e ifaa miti. Maaliif guyyaan tokko Waaqayyo biratti akka guyyaa 1,000 akka waggaa 1,000 waggaan tokko mooyyuu Waaqayyo biratti akka waggaan 1,000 Waaqayyo biratti akka guyyaa tokkooti jedhama. Kanaaf guyyaan jaan itti Waaqayyo hojii kana hojjetee xumure suni guyyoota nuti lakkoofnu kanatti meeqa akka inni ta'e beekamaa miti, ifa miti waan ta'eef. Guyyaa ja'a Waaqayyo waan jedhee guyyaan ja'a Waaqayyo nuti lakkoofnu kanaan ta'uu danda'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Egaa uumamuu biyya lafaa dura gaafa jennu biyyi lafaa erga uumamee xumuramee booda ilmi namaa kan uumame. Lafa nuti hin jirretti filatamne. Ilmi namaa lafa hin jirretti Waaqayyo karaa Kiristoos Iyesuus ilma namaa ni fo'ate. Ilma namaa ni jaalate. Karaa eenyu? Karaa Iyesuus Kiristoos. Kanaaf Iyesuus Kiristoos durbee Maariyaam irraa erga dhalatee miti. Aaboo kan argamu. Isa kana adda baasnee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Galanni ulfinni Iyesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sheer godhaa namootaaf. Galanni ulfinni Iyesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos Maatiyoos yommuu barreessu Waaqayyo akka inni ta'e barreesseera. Jecha ergamaan
Gabri'eel dubbate ergamaan Gabri'eel durba Maariyaamitti dhufe gaafa itti himu waaqa deessatti. Eessatti jechuu dandeessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan ta'u. Kan sirraallatu kun Waaqayyoodha jedhe. Eessatti barumsa sobaa fidde jechuu dandeessu. Macaafa kanarraa isinii dubbisa. Kan sirraallatu maalidha? Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen. Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa yerootti fayyadamuudhaaf jecha osoo dubbisee guutummaa sanatti 18 irraa kaasee osoo dubbisee natti tola garuu gara xumuraarra kanaan barbaada. Garuu sun dubbisaa kaani barbaadu 23 irra jira. Wangeela Maatiyos tokko 23. Innoo kunoo durbiin ulfooftii ilma sindeessi maqaa isaas Amaanu'eel jedhanii ni moggaasu. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Maqaan isaa eenyudhani? Amaanu'eel jedhanii moggaasu. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo namoota wajjin jiraateera. Waaqayyo namoota wajjin jiraachuu jalqabeera. Yesuusidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen. Yesuus Kiristoos waggaa 33 akka abboonni keenya jedhanitti macaafa irratti immoo waggaa 30 lafa kanarra akka jiraate ragaan macaafa qulqulluu irra jira. Waggaa 33 walakkaa waggaa 33 akkasuma immoo waggaa 30 ragaa guutuun macaafa irra kan jiru. Dhalatee waggaa 30tti hojii isaa eegale waan jedhuuf Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Kunoo durbiin ulfooftii maqaa isaa eenyutti moggaasti? Amaanu'eel. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen. Yesuus Kiristoos Waaqayyo akka inni ta'e Maatiyos jala sararee dubbate barreessaa isaa keessatti. Jecha kana immoo ergamaan fuudhee dhufee jecha ergamaan fuudhee dhufee Waaqayyo biraa fuudhee dhufee eenyutti hime? Durba Maariyaamitti hime. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Kanaaf Yoosef hirriba isaa keessa jecha kana dhaga'e. Yoosef durbi Maariyaamtuun ulfooftee argamtee jennaan ishee dhiisuudhaaf barbaade ergamaan Gabri'eel kun immoo gara abbaa manaa ishee yookaan abbaa manaa hin jedhamu yeroodhaaf kadhimummaa keessa waan jiraniif booddee garuu abbaa manaa haadha manaa ta'uu waan jiraniif Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Yoosef fi Maariyaam wal kadhimatanii turanii osoo Yoosef ishee bira hin gahin Maariyaam garaan ishee guddachaa dhufe. Ulfa ta'uu ishee gaafa argu ummata afootti isheen saaxilu jedhee Yoosef kun nama yaada qajeelaa qabu waan ta'e akka seeratti himee ajjeesisuu hin danda'u. Seerri isaa eeyyama. Kaadhima koo taatee osoo jirtu nama biraa wajjin ciistee ulfooftee argamteerti. Ani ishee wajjin hin ciifne jedhee warra seeratti himanii warri seeraamuu dhagaa itti tuulanii durba Maariyaamiin ajjeesuu hin danda'ama ture. Garuu inni kana hin goone himuus hin barbaanne dhoksaadhumatti Maariyaamiin dhiisuu barbaade. Ergamaan Waaqayyoo gara isaa dhufe kan ishiin ulfoofte Amaanu'eelidha. Kan ishiin ulfooftee jirtu Amaanu'eelidha. Amaanu'eel jechuun maqaa Waaqayyo gooftaan maccaa ittiin waamame keessaa tokkodha. Maqaa Waaqayyo gooftaan maccaa kakuu moofaa keessatti ittiin waamame keessaa jechi tokko Amaanu'eel jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Amaanu'eel. Yesuus Kiristoos Amaanu'eel. Jecha kana mooyyuu raajii amanamaa fi beekamaan Isaayyaas waggaa 700 dura waggaa meeqa siniin jedhee waggaa 700 dura waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos akkamitti akka inni dhalatu
durbarraa akkamitti akka inni dhalatu kan dhalatu eenyu maqaan isaa akka ta'e eenyu dubbate raajii beekamaa namni hundumtuu fudhatu Isaayyaas. Dubbiin isaa bara dheeraa lakkoofsisee kan raawwate waggaa 700 booddee wanti Isaayyaas jedhe lafa argame. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen. Dubbiin ulfoofti ilma sindeessi. Maqaa isaa eenyu jette? Amaanu'eel jettee ni moggaasti. Amaanu'eel jechuun Waaqayyotu nu wajjin jira. Waaqayyo namoota wajjin hin jiraatu. Sabni Waaqayyoo kuni kakuu moofaa keessatti sirna taabotaatiin bulaa ture. Ermiyaas 3:6 irratti sagalee Waaqayyoodhaa maal jedha? Isin baay'attanii lafarra yommuu isin guuttanitti namni maqaa taabotichaa kaasu namni waa'ee isaa dubbatu isin jiru. Maaliif jennaan yeroo sanatti Waaqayyo ofii isaatii isin gidduu waan jiraatu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ofii isaatii Waaqayyo isin gidduu waan jiraatu. Kakuun Waaqayyoo osoo hin taane Waaqayyo ofii isaatii isin gidduu waan jiraatu. Galanni ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Amaanu'eel jettee moggaasti. Dubbiin ulfooftii ilma sindeessii maqaa isaa eenyu jettee moggaasti? Amaanu'eel. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo jedhamu. Maqaa Waaqni gooftaan machaa ittiin waamame. Yesus Kiristoos ittiin waamame. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Mee ameen jedha. Waaw, das nama jedha asirratti. Namatti tola. Sagalee Waaqayyoo nama boqochiisa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Baay'ee natti tola. Waa'ee eenyummaa gooftaa Yesus Kiristoos. Yoonaas baay'een gammada. Baay'ee natti tola. Eenyummaa namaa osoo haasoftanii isin jalaa dhumatu. Eenyummaa namaa osoo haasoftanii isin jalaa dhumatu. Waa'ee kan Yesus yoo haasoftan garuu ofii dadhabdu malee hin dhumatu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Osoo haasofnu barri keenya xumuree gara isaa deemu. Osuma waa'ee isaa dubbannu har'a dubbannee jenneen walaana furulleetti deemnee dubbanna. Mee ameen jedhaan. Yesus jedhaa maqaa isaa kana yaama. Haaleluyyaa. Mee Yesus jedhaa. Onlaayinii kanarratti amma ibiddi Waaqayyoodhaa haa hojjetu. Yesus jedhaa maqicha yaama. Jinni yeroo kana raafamuu jalqaba. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Yesus jedhaa barreessaa. Jeeqamuu jalqaba. Maddi dukkanaa jeeqamuu jalqaba. Golli sheexanaa raafamuu jalqaba. Kiyyoon ciccituu jalqaba. Yesuus, Yesuus, Yesuus yommuu nuti jennu bakakkaatutti gadi bu'a. Seexanatti bakakkaatu gadi bu'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Leenaa dhufee diibatichi ni diina raasuu. Nidina rasul Naan danda'u na wajjin Yesuus ko Oleenaa dhufee diibatichi nidina raasuu Diiyaabiloos na lolee naan danda'u na wajjin Yesuus ko Yesuus maqaa dinqii Amaanu'eel jedhanii maqaa isaanii ni moggaasu. Amaanu'eel. Bartoota Iyyasuus Waaqayyoodha jedhamee hin waamamne. Bartoonni isaas Waaqayyoodha hin jenneeni jedhanii yommuu soban immoo Caafa Qulqulluu keessatti warri hin dubbisne yommuu soban immoo baay'ee ni agarra. Mee Wangeela Yohaannis 66 baasa. 66 baasa. Waan sin dinqu argata. Wangeela Yohaannis 66.
irraa kaasee egaa jiru cimaa tokko waaqa akka inni ta'e yommuu bartoonni gooftaa dubbatan gooftaan sirrii hin jennu isaanitti hin dheekkamne. Kanaan dura gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu isaan dogongora itti dheekkamaa ture. Gaafa isaan jecha sirrii dubbatan garuu dheekkamuun ni fudhata. Maaliif? Sirriidha waan ta'eef. 66 akkas jedha. Mee 66 irraa yeroo itti fayyadamuudhaaf jecha 66 irraa ol darbeetanii dubbisa. Simoon Phexros deebisee 68 irraa si dhiifnee eenyu bira dhaqnaa? Gooftaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qabaa'oo. Nuyis isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka ati taate. Maal akka ati taate? Isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka ati taate. Haaleluyyaa. Maal akka ati taate? Isa qulqulluu Waaqayyoon tokkicha. Jecha kana namaaf kan malu miti. Jechan taane jettu. Paawulos kana naannoo Phexros kana Waaqayyo siif haa dhiisu hin jenne. Maaliif eenyummaa isaa ibse waan maqaa isaa ibse waan Iyyaasuus immoo jechicha fudhachuu isaa asuma keessa jiru. Maal jedhe Phexros? Nuyi jedhe isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka ati taate. Isa tokkicha አንድ አምላክ እንደሆንክ ቅዱስ አንድ አምላክ እንደሆንክ አምነናል ተቀብለናል። እሺ አመነር ቤክነር አወቅንም ቤክኔጅራ የኛው ከታት ኢሳ ቶኪች ቁልቁሉ ዋቀዩ አካ አቲታተ ሲቤክነ አመነራ ኢየሱስ ሆ ማለት ኢየሱስ ይላፍ ገለኒ ጉዳና ኢየሱስ ሆ ማለት waan Yesus jedhe immoo ilaala. Phexros kana jedhee booda Yesus waan inni jedhe 69 irraa immoo ilaala. Naannoo 70 irraa ilaala. Yesus immoo ani 12 keessanan fuudhee miti. Isin keessaa tokko garuu seexana isaanii. Siriif deemnu gaafa isin keessaa tokko immoo dabarsee kan na kennu jira. Hunduma keessan hubannaa akkanaa qaba miti. Waaqayyo akkani ta'e, jireenya akkani ta'e, tokkicha akkani ta'e, ani isa akkan ta'e hundumatu beeke miti. Isin keessaa tokko kan na ganu jira, dabarsee kan na kennu jira. Isin keessaa tokko kan na waakkate, osoo na beeku kan na waakkate tokko jira. Innis eenyudha? Yihudaa nama biyya Keriyoot. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Kanas Yihudaa nama biyya Keriyootiif dubbate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen. Ilaala. Yesus gooftaa. Yesus waaqa. Yesus karaa. Yesus jireenya. Yesus tokkicha ilma Waaqayyooti. Yesus innumtu Waaqayyoo. Yesus nama ilmaan namootaa fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Waaqa ta'ee osoo jiru eenyummaa isaa dhiisee kan gadi bu'e. Bifa garbummaa fudhatee mukarratti rarra'ee fannifamee duudhaan abaaramaa jedhame. Anaaf si abaarsa keessaa oolchuudha. Ilaalaa. Macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos jechi jedhu jecha xiqqaa miti. Jecha xiqqaa miti. Yoom dubbisneeti yoom bira geenye guyyaadhaa gara guyyaatti jechi kun haarawa. Yeroodhaa gara yerootti macaafni kun haarawa. Kaleessa siman dubbisaa, har'a siman dubbisaa,
Agan gooftaa manirraa iman dubbisaa inni haara'u. Ergan gara gooftaa kana dhufe iman dubbisa macaafa kana. Haara'u sanuma inni haara'u. Isan kaleessa dubbisarrallee yoo irra deebi'e inni sanuma haara'u. Natti moofa'een beeku. Maaliif? Dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jiraataa waan ta'eef. Dubbiin kun ofii isaatiiyyuu jiraata humna hojjetuuf keessaa kan qabu waan ta'eef. Ibroota 4:12 dhaqaaf ilaala. Dubbiin Waaqayyoo jiraatadha humna hojjetuuf keessaa qaba. Billaa karaa lamaan qarame caalaa qaara qaba. Adda adda baasee waraanuudhaan ni danda'a. Walitti qabee kan cafacafu. Haleluuyaa! Yesuus gooftaadha. Mee ameen? Kanaafis durbiin ulfoofti ilma sinteessi maqaa isaas eenyu jettee moggaasti? Amaanu'eel jettee moggaasti. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Ameen. Yesuus Waaqayyoon hin jedhamne. Waaqa hin jedhamne. Ergamaan Gabri'eel hin jenneeni. Jedhanii warri mormaniifi kutaa kana mee haalli qibsanii. Eessa fidu? Eessa fidu? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon wajjiniin jira Waaqayyo dhufa. Yesuus Kiristoos nu faana jiraata. Borullee bara bara nu faana jira. Nu faana jira mana keessa. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Yesuus Kiristoos eessa jira waan jettan? Loota wajjin warra satti amana wajjin jiraata. Si faana jira Yesuus. Namoota tokko tokkoo fi Yesuus samii deemeera. Maal ta'eera? Gara samiitti galeera samii jira namni tokko tokko. Yesuus Kiristoos garuu ani samiin jira samiitti isin biraa galeera isin dhiisee deemeera nuun hin jedhe. Hin jenne maal jedhere? Maal jedhere? Maal jedhere? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maatiyyoos 28. Maatiyyoos 28 lakkoofsa 20 irra dhaqaa ilaalaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Alfaa fi Omeegaa ta'uusaa. Al takkaan iddoo hundumaatti kan argamu ta'uusaa Yesuus Kiristoos Maatiyyoos 28 20 irratti nutti hime. Shaaklaa baadiyyaa booraa laabaa jaanaa maadiyyaa boosa. Haleluuyaa. Maal jedhe? Waan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jira isaaniin jedhe. Yoomitti hamma yoomitti? Hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jira. Eessa? Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Amantoota wajjin warra satti amanan wajjin Yesuus Kiristoos jira. Eenyudha mee? Eenyu? Yeroo hundumaa si faana jira jedhee waadaa akkasii galee jira. Hiriyyaan kee yeroo hundumaa si faana jira. Siifan jiraadhaa manaan yoo isin jedhallee si soba. Gaaf tokko si dhiisee deema. Yookaan situ dhiisee deema yookaan isa si dhiisee deema. Hiriyyaan kamuu nama dhiisee deema. Abbaan haati nama dhiisee deema. Kan nama dhiisee deema. Yeroo hundumaa isin faana jira. Kan jedhe Yesuus Kiristoos. Jecha kana Maariikoos irratti illee deeggameera. Maariikoos irratti bifa biraatiin deeggame. Bifa biraatiin. Maariikoos gara xumuraa irratti gooftaan isaanii wajjin erga dubbatee gara waaqatti ol fudhatamee mirga Waaqayyoos taa'e. Ergasii bartoonni dhaqanii iddoo haalletti lallaban. Gooftaan isaanii wajjin hojjetee dubbicha milikkitoota argamaniin cimse. Bartoonni wangeela lallabuudhaaf yommuu isaan ba'an gooftaan isaan wajjin hojjete. Hojicha wangeelaa gooftaan isaan wajjin hojjete milikkitoota argamaniin dubbicha hin cimse. Isaanii wajjin Amaanu'eel ta'e.
Yesuusidhaaf galanni guddaan. Yommuu ati wangeela lallabuudhaaf baatu Amaanu'eel si faana jira. Al tokko tokko Waaqayyo na dhageessaaree isa jirtaaree minaamin jedhu. Yeellam akkasiin kadhannaa akkasiin kadhatina Waaqayyo iddootti jirtu hundumaa jira. Lafatti jirtu Yesuus jira. Golatti jirtu Yesuus jira. Haadhati keessa jirtu keessa Yesuus jira. Ol baatu Yesuus jira. Gadi buutu Yesuus jira. Iddoo kamittuuyyuu jiraataan Yesuus. Jiraataadha Yesuus. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Jiraata. Jira. Alfaa fi Omeegaadha. Jira gooftaan jira. Jira Yesuus jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Jira Yesuus iddoosa. Jira. Amma bakka ani jiru kana jira. Lafa isin jirtan jira. Iddoo kamittuu al takkaan iddoo hundumaatti argamudha. Aboo kan qabu Yesuus malee dhagaa. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Kutaa kana keessatti hoo maal jedhe? Gooftaan isaanii wajjin hojjetee maal godhe? Dubbicha milikkita argamanii ni cimse. Yommuu isaan hojjechuudhaaf abbaan isaanii wajjin ture jechuudha. Isaanii wajjin jiraate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Maatiyos 20 irratti immoo iyyuu ani hamma dhuma barichaatti yeroo hundumaa isin faana jira. Yeroo hundumaa. Jecha yeroo hundumaa itti adda baafata. Yeroo hundumaa ani isin faana. Ada Yesuus Kiristoos waaqummaan isaa macaafa qulqulluu keessatti hin barroofne jechuu dandeenya. Hin dubbisnee jedhi malee hin barroofne jechuu dandeessa. Hin dubbisnee biraan geenye macaafa kana dubbisee ani biraan geenye jedhiitii of komadhu malee macaafa qulqulluu keessatti waa'een gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa hin barroofne jettee falamuu hin dandeessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Olaa miti nuyi kana zin jennee duukaa buune nu galeeti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Nu galeeti. Gaafan kana isiniin jedhu hoolata ta'uu keenya immoo waakkachaa hin jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hoolota isa duukaa buune ta'uu keenya immoo waakkachaa hin jiru. Ogummaatti, beekumsatti, hubannaatti garuu hoolota miti. Macaafni qulqulluun maal jedha? Akka guggee, garraamii, akka bofa, afshaalota ta'an. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Afshaalummaas qabna. Garraamummaas akkuma qabnu afshaalummaas qabna. Amala bofaas qabna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akka bofa maal? Afshaala. Akka bofa afshaala. Haxxummaadhaan qabnu. Amala bofaa keessaa haxxummaan qabnu malee afshaalummaa sana ni qabna jechuudha. Bilxii ta'uu sana ni qabna jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akka guggee immoo garraamii. Namoonni nu ilaalanii abeet jara sana. Warra pheenxee sana. Qaawwiin nu moggaasanii pheenxee kan jedhu qaawwiin nu moggaasanii jiru. Warra pheenxee sana. Nutoo eenyu ofiin jenna? Duuka buutota Kiristoos ofiin jenna. Maqaan Kiristoos nutti moggaase duukaa buutuu jecha jedhudha. Kiristaanaa fi pheenxee kan jedhu jaratu nu moggaase warri nu jibban. Warra nu jibbantu nu moggaase jecha kiristaana jedhuu fi jecha pheenxee jedhu warra nu jibban warra nu ari'achaa turantu warra Kiristoosin ari'achaa turantu nu moggaase. Duukaa buutota jecha jedhu garuu Kiristoostu nutti moggaase. Warra Yesuus Kiristoos duukaa buune. Duuka buutota isaati. Filatamoo. Haleluuyaa. Isaan filatamne ekleeshiyaa kan ta'an. Waldaa kan ta'an. Ekleeshiyaa jechuun waldaa yaamamtee baate. Kaayyoo tokko saba kaayyoo tokko waamamee bahe jechuudha. Waldaa waaqayyoo taaneen. Mana waaqayyoo jedhamnee waamamu. Macaafni qulqulluun maal nu jedha? Ati mana waaqayyooti.
Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ati mana Waaqayyooti. Waaqayyo inni hunduma danda'u anaaf isin keessa buufate. Nu keessa jiraata. Nutti boqata. Gammadi. Oleessa. Al tokko namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti amantan kuni akkasumaan burraaqxuu hin ta'ina. Akkasumaan walii gadi baqa fiigduu hin ta'ina. Of qabaatii jiraata. Nugusa sin keessa jiraata. Mootii cimaa qabdu bara. Mootii mootota. Hangafa nagaa. Leenca Yihuudaa isa ta'e. Yesuus Kiristoosin osoo qabda. Hin jedhina. Oromoo yommuu mammaakuu akkas jedha. Hoolaan abbaa gaarii qabu. Eegee saala bulchaadha. Maaliif hin sodaatu jechuudha. Abbaa gaarii qabu. An abbaa jabaa Yesuusin hangabaa. Yesuusin qabu maan dhabu. Gaafa rakkoollee na dhaggabu. Yesuusin qabu maan dhabu. Gaafa rakkoollee na dhaggabu. Har'allee keetumaa, borullee keetumaa, waaqni kiyyeessumaa, gaafumara keetumaa. Abbaa jabaa qabdaafuu. Yesuusin namni qabu zadaa jedhee jiraachuu qaba. Eenyudha korra jiraat. Yesuusinaaf galanni guddaadha. Bashannaan. Bashannaan. Namni Yesuus qabu kan hin bashannanne eenyu haa bashannanu. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaadha. Namni Yesuus qabu kan hin bashannanne eenyu haa bashannanu. Bashannanni keenya waan dirritoo uffanneefi miti. Bututtuu wayii waan qayyaranneefi miti. Salbaajii wayii waan uffanneefis miti. Suufa wayii waan uffanneef miti. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaadha. Bashannanni keenya isa keessaa. Namni tokko suufii uffatee bututtuu wayii uffatee of jaja. Makiinaa wayii bitatee of jaja. Mana wayii bitatee. Inni kun shaashadha. Kanaan of hin jaji. Kanaan of hin jaji ijoolleen Kiristoos kanaaf hin jaji. Ijoolleen Kiristoos bututtuu ni miti qabu. Kiristoos qabaachuudhaan of jajuu qabu. Yesuus Kiristoosinaaf galanni. Namni of jaju yoo jiraate gochaa Waaqayyootiin of jajuu. Gochaa Kiristoos Yesuusin of jajuu nurra jira. Bututtuudhaan miti. Birrii akkaawuntii keessaa qabduun miti. Mana qabduun kana kibriitiin takka gahaadha. Kibriitiin takka gahaadha kan. Natti mi'oonan. Kibriitiin takka ittiin gahaadha. Makiinadhaaf illee, mana ati jettuuf illee, maallaqati jettuuf illee, aanni kibrii. Bobeessituun takka ittiin gahaadha. Yesuusinaaf galanni guddaa. Bobeessituun takka ittiin gahaadha. Ibiddi qaanqeen xiqqoon takka hin geessi. Kanaan of hin janni nuti ijoolleen Kiristoos. Ijoolleen Kiristoos maaliin of jaji? Jecha Waaqayyoo isa jiraataa alfaaf omeegaa isa ta'e kanaaf. Kanaan of jenna. Of jajuun keenya isa sirrii. Foorjiidha of janye waan lafa kanarraati namni of jaju of jaja foorjiidhi. Mul'atee amma of jajee osoo gammadaa jiru takkaa dhufee immoo waa harkaadhaa sana booda of hin gadda. Macaafni qulqulluun Filiphisius afur irratti yeroo hundumaa gooftaatti gammada irra deebi'eessanii jedha. Gammada. Haleluuyaa. Gammachuun keenya gooftatti kan nu jalaan dhumne yeroo hundumaa itti gammaduu kan danda'u. Baay'ee ni ta'i. Yeroo hundumaa itti gammaduu danda'u. Yeroo hundumaa kan nama gammachiisu. Birrii yeroo hundumaa sin gammachiisu. Makiinaa qabaachuun, mana qabaachuun, waan gosoota lafa kanarraa qabaachuun yeroo hundumaa sin gammachiisu. Yesuusinaaf galanni guddaadha. Gurbaa tokkotu taa'eeti. Makiinaan kiyya tokko kuni akkas hojjeta, kun karaa Jibuutii hojjeta, maali hojjeta? Jedhee qulfii isaa taa'ee kana godha. Basina jee taa'ee qulfii kana godha. Kun akkas jedhee luka isaa irra naqate. Yesuusinaaf galanni guddaadha. Osoo qulfii akkana gochaa jiru makiinaan karaa irraa goree dhufe. Makiinaan karaa irraa goree dhufe.
Fireenii kutee karaarraa goree dhufee maal godhe namichi of fudhatee deeme. Namichi otaa of jabeessana maal godhe isuma fudhatee deeme makiina hin ajjeesu. Of jajee osoo afaan hin fidatin du'e. Fireenii kutee makiinaan karaarraa fireenii kutee dhufe. Of jajaa gatiin qabne hojjetu. Luqaas irratti namichaa sana agartanii yaa lubbuu koo bara jireenya keedhaaf waan si gaafa argattee jirta taayitii nyaadhu jedhee lubbuusaa jaja lubbuusaa itti himatu. Gooftaan immoo halkan sana lubbuusaas akka keessaa fuudhaaf jiru gowwaa waan ta'eef hin jiru. Nyaataaf dhugaatiidhaan kiristaanni kan gammadu. Kiristoos Iyyasuus hin qabaachuudhaan gammadu. Duukaa buutonni Iyyasuus Kiristoos nyaataaf dhugaatiidhaan Iyyasuus qabaachuu. Qabeenya nu boonsu Iyyasuus kan jedhamu. Iyyasuus kun eenyummaan isaa salphaatti namni qoree bira ga'uu kan danda'u. Hubannaa tanaa sammuu tanaatiin oole. Namni hubatee yaada isaa kan bira ga'uu hin danda'u. Kanaaf baay'een isaanii Iyyasuus Kiristoos kanatti gufatanii kukkufanii caccabanii inni kattaa nama gufachiisu isa Tsiyoon keessaati jedhama. Kaleessas har'as borus barabaraan Iyyasuus Kiristoos inni sanuma nuun jedhee macaafa. Kan hin geeddaramne barabaraan gadi hin jijjiiramne waaqa malee jiraachudha. Macaafni qulqulluun barreessan Ibrootaa 13:8 irratti maal jedha? Ibroota 13:8 irratti barreessan Ibrootaa Iyyasuus Kiristoos kaleessa tarras borus barabaraan inni sanuma nuun jedhe. Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Inni sanuma jechuun hin geeddaramu jechuudha. Maqaa kanaan eenyutu waamame? Ani Waaqayyo hin geeddaramu jedhee Waaqayyo gooftaan macaa kakuu moofaa keessatti maqaa ittiin yaamame. Ani Waaqayyo Waaqa geeddaramu miti jedhee kan ittiin waamame. Maqaa Waaqayyo. Geeddaramuun kan isa bira hin jiru. Jijjiiramni kan isa bira hin jiru. Barabaraan sanuma kan ta'e. Gooftaan sun haa eebbisu. Hagana osoo hin tajaajile hin ga'a. Waaqayyo irraa wanta fudhadhee dhufe gara keessanitti dhangalaasee sheera waliif fudhaati namootaaf daddabarsaa asirra turtanii dhaggeeffachaa kan turtan Waaqayyo dabalee ayyaana isaa isinirratti haa dhangalaasu. Hubannaan keessan maqaa Yesuus Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'uu booddee wanta inni godhe tokko isinitti hima. Du'aa ka'uu booddee tarkaanfii guddaa fudhate. Du'aa ka'uu booddee tarkaanfii guddaa inni fudhate maalidha? Sammuu isaanii banii macaafichaa hubatan. Caafata qulqullaa kana caafata immoo qulqullaa harka isaanii irra jiru kana hawwataniif maal godhe? Sammuu isaanii baneefi caafata qulqullaa caafanni qulqullaan isa kam? Isa kakuu moofaa keessatti barreeffama. Caafata qulqullaa gaafa jedhu kan kakuu haaraatii miti. Macaaficha hawwataniif isa kan kakuu moofaa maaliif yoonaan jettan? Kakuu haaraan yeroo Yesuus Kiristoos lafarra turetti hin barnoofne waan ta'eef. Macaaficha kakuu moofaa keessatti waa'ee Iyyasuus Kiristoos dubbatame hawwataniif maal godhedha? Sammuu isaanii baneefi. Kanaafidha Phexros kanattanee haasa'uu kan jalqabe hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti waa'ee gooftaa Iyyasuus Kiristoos kanattanee dubbachuu kan jalqabe sammuutu baname qaba. Maqaa Iyyasuus Kiristoos isiniinan jedha. Sammuun keessan macaafa qulqulluu akka hubatutti isiniif haa banamu. Maqaa Iyyasuus isiniif haa banamu. Sammuun keessan macaafa qulqulluu akka hubatu isiniif haa banamu. Maal isinii godha? Sii banameera balballi wayii, sii banameera balballi hojii wayii yoo isin jedhe isin fayyadu suni faayidaa sii hin qabu. Suni boruun cufama. Kan sirraan cufamne madda jireenyaa, burqaa jireenyaa, burqaa eebbaa waa'een macaafa qulqulluu kana maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniif haa banamu. Balballi Ameerikaa deemtu sii banameera yoo isin jedhe hin cufama deebi'e. Achi deemtee haala waa'ee faayidaa sii hin qabu. Jireenya sii hin qabu. Garuu kan caalu sittani malee balballi sammuu kee maqaa Yesuus Kiristoosiin ittiin hubattee caafa qulqullaa kana beektu siif haa banamu. Siif haa banamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa banamu.
maqaa Yesuus Kiristoos isiniif haa banamu jedheera dhiiga holichaatiin ameen. Gooftaa Yesuus hanga sa'aatii kanaatti waan nu gargaarteef, waan nutti dubbatteef, waan nu gorsiteef, waan nu taasifteef, eenyummaa kee waan nutti agarsiisteef galanni daangaa hin qabne siif haa ta'u. Ulfinni daangaa hin qabne siif haa ta'u. Kabaji daangaa hin qabne siif haa ta'u. Amma dhumaatti waan nu wajjin taate ammas nu faana waan jirtu warra sagalee kana dhagaa hunduma isaanii eebbisi. Anas garbicha kee waan na gargaarteef galanni guddaan siif haa ta'u. Humni dhiiga holichaatiin ameen. Gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keessanuu haa eebbisu eebbifama. Yeroo baay'ee namoonni karaa ittiin si argannu dhabnee namoonni jettanii karaan ittiin argattani waasaappiidha. Iimoollee baay'een fayyadamu waan ta'eef na jeeqaa. Baay'een fayyadamu darbee tan fayyadama. Imoo irratti yeroo hundan argachuu hin dandeessani. Telegiraamii irratti yeroo hundan argachuu hin dandeessani. Yeroo hundan argachuu kan dandeessan waasaappiidha. WhatsApp irratti sa'aatii 24 argachuu dandeessu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. WhatsApp irratti tajaajilli waan natti baay'atu. Kadhannaanis namootaaf karaa WhatsApp waan kadhadhu WhatsApp irratti kan argamu. Lakkoofsa WhatsApp kan ittiin argachuu dandeessan lakkoofsa kiyya jechuudha kan WhatsApp kan ittiin argachuu dandeessan duwwaa 9 yoo ta'an argachuu dandeessu. Karaa WhatsApp qofa karaa ittiin argachuu dandeessanii jedhee yoon jala sararuus baadhee baay'inaan kan argamu WhatsApp. Gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Share walii godhaa, walii daddabarsaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Yommuu Waaqayyo na gargaare immoo yeroo biraa isinitti nan deebi'a. Waa'ee eenyummaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kana sirriitti ammas yeroo biraa walii wajjin ni ilaalla. Har'as waa wayii gurra akkas hin buute abdiif amantiin qaba. Akka waan nuti kanaan dura dhageenye wayii dhageessan abdiif amantiin qaba. Yesuus irraa sagalee Waaqayyoo darbee gara namaa dhufee namni osoo ittiin eebbifamin hin hafu waan ta'eef. Shalom.